gadda laphee nama cabsu guyyaa kaleessaa konkolaataan kuyyuu irraa ka'ee Finfinnee deemu caancootti garagaree namoota 15 ol lubbuu isaanii dabarseera. Isaan keessaa haadha fi ilmoo daa'ima ji'a afuriiti. Haadha kana wajjin kan lubbuun isaan darbe baay'ee nama gaddeessa. Kana malee jechuudha maatii tokko keessaa mana tokko keessaa nama sadiitu du'e jechuudha. Haadha fi abbaadha fi intala jechuudha. Konkolaataa sana keessa jiru. Yaa suura isaanii hin baane suura isaanii hin agarre mammaatti. Innaa maali jechuu barbaadesetanii shufeeronni keenya kuyyuu irraa kaatanii Finfinnee deemtan Gawaasiyoon, Milki, Alii Dooroo, Dagam. Asuma ol amma Finfinnee shufeeronni Finfinneedhaa fi kuyyuu Salaal gidduu hojjettan piliis tasgabbaa uummata kanaaf yaadaa. Amma yeroo baay'ee ani kuyyuudha yeroo Finfinnee deemnu konkolaataan kan ba'u ganama sa'a 3tti keellan kan banamu. Isaan darsumarsii Finfinnee ga'anii asii fe'anii ba'anii ganama sa'a 3tti kan kuyyuudhaa kaan jechuudha. Kuyyuudhaa sa'a 3tti kaanii fe'anii ba'anii Finfinnee ga'anii fe'anii gaddeebi'uudhaaf ariifatu jechuudha. Yeroo baay'ee ni agarra. Lubbuu uummataatiif yaadaa piliis maallaqaaf jettanii fiigina. Bar lubbuu namoota meeqati kan isin baattanii jirtan? Maaliif maallaqa qofa laaltu? Suuta ooftanii nagaan baatanii yoo galtan boru maallaqni baay'ee maallaqni hin dhufa isin badas. Amma ni agarra shufeeronni bakka maallaqa irratti kan yaadni isaanii dura amma qofa Finfinneedhaa fi kuyyuu keessa yeroo gidduu yeroo deemu konkolaatanii yeroo 2-3 iddoo lamatti boqachiisetti uummanni fincaa'ee maal jedha yeroo duraanii amma wanni akkas jedhu afeera gaafaati fincaaniif iyyuu naa dhaabi shufeer gaafatteen hinte keellannatti cufamaa maafanni fincaaniif dhaabatin jedha shufeerin jechuudha. Isaan maal yaadu? Darsumarsii ga'anii hojjetatanii birrii argachuu sana qofa yaadu. Lubbuu namoota meeqaa baatanii akka jiran hin yaadan. Maaliif lubbuu namoota ta'eef hin yaadan? Maallaqaaf qofa maaliif ariifattu? Piliis shufeeronni Finfinneedhaa fi Salaalee gidduu hojjettan lubbuu namoota ta'eef yaada maallaqaaf qofa hin yaadina. Innaa maalin jechuu barbaade? Ni beekne daandii Salaalee fi Finfinnee gidduu jiru ni beekna. Kan akkamii akka ta'e jechuudha. Daandii akkamiitirra konkolaataan akka deemu ni beekna. Daandii isaa badaadha jechuudha. Honkaan konkolaataan ariifatee irra deemuudhaaf miti suutayyuu irra deemuudhaaf hin ta'u. Innaa konkolaataan irra fiiguudhaaf hin ta'u waan ta'eef uummata kanaaf yaada. Lubbuu namoota meeqaa akka baattanii jirtan ilaalaa. Suuta oofaa. Nagaan baatanii nagaan galuun waa tokko. Amma kuyyuudha konkolaataan sa'aatii 3tti ganama keessa sa'aatii 3tti yoo ga'e hagama ariifatee Finfinnee ga'ee achi immoo fe'ee gaddeebi'a. Keellan kan cufamu immoo Finfinneedha yeroo gadi deemu konkolaataan keellan kan cufamu sa'aatii 10tti yookaan sa'aatii 11 yookaan 10 wadhakkaatti. Isaan maaliif fiigu? Keellaa sana darbuudhaaf qofa fiigu jechuudha. Nama akkamii akka fe'an uummata akka fe'anuu yaadatan isaa sirumaa yaadatan. Nama fe'anii jiraachuu isaaniitu yaadatan. Keellaa sana darbuu qofaaf fiigu jechuudha. Lubbuu namootaa baattanii jirtu, feetanii jirtu. Kanaaf immoo yaaduun isirra jiraata shufeeronni. Konkolaachistoonni keenya Salaalee fi Finfinnee gidduu hojjettan. Piliis lubbuu uummataa daandiin Salaalee fi Finfinnee gidduu jiru daandii irra fiiganii imalanii miti jechuudha. Daandii isaa badaadha waan ta'eef suuta har'a yoo hojjettan borus hojjechuu dandeenya. Isin guyyaatti yoo lama hojjechuu barbaaddu lubbuu namaatiif hin yaaddaniin maallaqaaf qofa ariifachuun keellan darba jettee fiiguun bu'aa hin qabu. Ariifatteedhaa fi hin geechu. Konkolaataa ariiteedhaaf gahuu dhiisuu dandeenya.
suuta yoo oofte uummannis nagaan ba'ee nagaan gala. Filees shufeeronni keenya yeroo baay'ee ni argina. Akkamitti amma ani yeroo baay'ee nan deddeebi'a. Kuyyuu dafee Finfinnee gidduu nan deddeebi'a. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan ani nan sodaadha yeroo baay'ee. Maaliif ariitii isaan ittiin oofan jechuudha. Ariitii isaan ittiin oofan gaafa ilaalu baay'ee bakka shufeeritti yoo dubbatte maal si galche jedha. Ittuu aaree toonii wanni jedha jechuudha. Kun immoo hin barbaachisu waan ta'eef uummata keenyaaf yaada shufeeronni. Qacam viidiyoo kanan dabarsinaa. Viidiyoon kun isa duriirraa addadha jechuudha. Raajii immoo miti. Waldaa lafarraa maqaa dhaatee raajiin himinatu saba miskiina waldaa sharaa waxxaree haa ta'uyyuu malee sabni sun waldaa sharaadhas qorqoorroodhas yookaan gimbiidhas hin jenne garuu hin filatamu. Garuu maaliifiyyi saba miskiina kanatti taphata raajiin himinatu? Kaawunsiliin naannoo sana jirtanii saba miskiina waaqeffachuu dhaqe teessoo baachisee maaliif sababii maaliifitti taphachaa jira inni? Mee dhuguma kun maal argisiisa? Maal irraa baranna? Teessoon mallattoo maali argisiisa? Ilaala viidiyoo kanan gadhumaatti ilaala. Karaa tokko shamarran waldaa Imoo keessaa maallaqa irraa guura. Karaa tokko jabanaa cabsa. Karaa tokko saba miskiina teessoo baachisee guyyaa irraas bahee jira jechuudha. Viidiyoo kanan gadhumaatti dhaggeeffadhaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhaggeeffadhaa. Viidiyoon kun jalaa miliqxee baate jechuudha. Saatalaayitiin kookaan kaameraan koo qacam isaan godhe jechuudha. Isayyuu akka waan isaan hin taanetti akka waan isaan hin taanetti maal jedha? Eenyudha kun immoo safuu dhabboo jedhe koomentii kana barreesse dhaala. Eenyudha safuu dhabboo jedhe koomentii kana barreesse. Ilaala dhugaa waaqayyoo jechuudha. Suura isaa immoo ilaala ana mitii ani keessa jiru jechuuf suuraa kana ilaala iddoon dhaabbatee jiru jechuudha. Ilaala kaameraan xiqqoo irraa zoor jedhee jira jechuudha. Inni immoo caafirra jira jechuudha. Saba teessoo baachisuun maaliif barbaachise? Maalirraa barata? Mee dhugaa waaqayyoo teessoo kana saba miskiina baachisuun sabni kun gaafa dhaqu wangeela dhageenya jedheetu kan inni dhaqe jechuudha. Yookaan immoo iddootti waaqeffatu dhabee miti jechuudha. Naannoo sanatu natti dhiyoodhaa dhugumaan wangeela lallaba, dhugumaan wangeela barsiisa, dhugumaan faarfannaa gaarii achi jira jedhee dhaqe malee teessoo baachuudhaan miti sabni kun kan dhaqe jechuudha. Saba teessoo baachisuun maaliif barbaachise? Amantoota kana taphachuun maaliif barbaachise? Kaawunsiliin naannoo sana jirtanii maalirraa barata? Teessoo kana amantoota baachisuun kun maalumaafidha kan inni barbaachise jechuudha. Xiksii keessatti barraa'ee jira moo xibsii keessatti barraa'ee jira raajii minatu? Akka irratti hin naqqaamneef kan inni jecha san nama garrama. Maalidha kun immoo safuu dhabboo jedhee barreesse jechuudha. Raajii minatuu kana namumti seeratti galchuu hin dhabame karaa seeraa otoo hin taane yaadayyuu seera faana maal walitti ilaallataa miti. Karuma seera amantaa abbootii amantaa karaa kaawunsilii namumti kun maaliif adabbii argachuu didee? Takkattuu as bahee jabanaa cabsa, takkattuu shamarran biyyaan baarraa maallaqa guuraa, takkattuu liqeeffatee dhoorkata. Mee haa ta'uuti saba miskiina kana teessoo baachise ish haa ta'u rakkoon qabu waan godheef isa beeka. Garuu waaqayyo immoo guyyaa tokko firdiif itti dhufa. Waldaan lafarraa Imoo hin eeyyamti. Seera kaawunsilii keessatti kaawunsiliin hin eeyyama. Kana bochaa naa deebisa. Biraanchii lafarratti waldaa sharaa waxxaratanii Imoo irrattoo tajaajiluun hin eeyyamama. Achirraa shamarran gowwomsuu hin eeyyamama. Biraanchii lammaffaa banuu hin eeyyamama. Lafarratti illee yookaan waldaa haadhoo banuutu eeyyamama malee onlaayinii irratti tajaajiluun Imoo banuun hin eeyyamama. Kurnoo keessan kaffalaa, asraata keessan bakuraata keessan kaffalaa hin eeyyamama. Namichumti kun garuu sammuun isaa nagaadhaayi. Dhugaa Rabbi isa kanaan homaan dubbadhu amantoota keenya qofti waan isaan miskiina ta'anii teessoo baataniif anaafis hin galle saba kanaafis hin galle jechuudha. Teessoo baachisee ka'ee jechuudha. Maalirraa barata sabni? Maalirraa baranna? Maaltu dhufaa jira? Akkuma foon kee si abboometti deemta moo akka hafuurri qulqulluu si abboometti deemtati?
ati yeroo hundumayyuu xiksii da'oo godhattee xibsii nyaatta. Xibsii nyaachuudhaan beekamta jechuudha. Hattuu tokkoffaa taate ati magaalaa Naqamtee keessa mataa lafa kaawwattee ijoollee biyyaan baa akka barbaadde gochaa jirta. Qottee ittiin taphachaa jirta jechuudha. Isinoo yaadayyuu ila isini kennaa kurnoo keessanis waldaa keenya bukkee dhaabbadhaa jettanii kadhattu. Inni isin uummata kana dafqee hojjetee bulu kadhattan kuni maaliif yaa Waaqayyo kadhannaa jalaa na baasi nama harka namaan allaalchisiin jettanii maaliif Waaqayyoon kadhatin? Silaa maaliif kadhattan gadi baatanii hojjettanii ijatoo qabdanii gurratoo qabdanii yookaan miilatoo qabdanii harkatoo qabdanii hojjettanii nyaachuu osoo dandeessanii jechuudha. Warra miskiina saba miskiinaaf ijoollee biyyaan baa kanarraa nyaachuu meeffattanii ittuu. Suuqii godhattanii asitti hin bantu achitti hin bantu maqaa amantaa keenyaa kan balleessu kunoo warra akkasiiti jechuudha. Seera amantaan keenya maaliif tuqama? Maaliif kashalaphoon nas yaatee waldaan mana jettee waldaa xiqqoo kana qucucur gootee achi geggeesse maaliifidha? Maaliif barbaachise? Waaqayyo isinitti araaramu. Viidiyoon kun qaama dhimmi ilaallatu bira akka ga'u nan barbaada. Kuni salphinaa jechuudha. Faarfannaan kun akkas jedha. Teessoo baachuu faana maaltu walitti fide? Faarfannaa faarfachuu waan biraa, teessoo baachuu waan biraa. Maalidha ijoollee? Anaaf hin galle Waaqayyo raara isiniif haa godhu.